amma gahingeerana guyyaani aduudha aduu saafaadha aramaa utoo aramanii boqqolloodhuma jijjigsaa leencitti dhufe warra aramaa aramu kanatti leenci dhufe dubartiin nama 5 achi keessa dhiirri nama 1 amma leencitti dhufe namichi takka leencayyuu argeen beeku nan baqadha jennaani wantichi waan baqatanii jalaa ba'anis miti qawwee immoo tokko seen beeku minishirii manaa qaba egaa leenci yoo dhufee leenca hoo qawwee dhumaan ofirraa dhoowwedhee fiigeetti manaa qawwee butatee dhufee takkaas tokko seen beeku waaqayyo warra oolchee fi gaafatti qabee tosh godhu leenci kufee diriiree amma gaa hingeerana oo leenca ajjeese wal keessa dhufee yoo ayyaantuu nama qora jennaan maal jedhee geeraree bakkattiin bakkee keessaa baqachuuf nadheen keessaa ol jedhee waaqa laallaan aduun isaan calaqqisaa laphee koo qabee laallaan bahuudhaaf taraphisaa qubatti kan koo laallaan qaataan ishee gaataa gadarkisaa qawween nu gidduu dutee dubbii keenya nuu kutee kunni dhugaadhumatti aartiidha tokkoffaa dhugaadha wanni sun waan isatti dhaga'ames nan beekne otoo dubartii keessa ta'uu baate hin baqata amma baqachuuf nadheen keessaa maqaan isaas badde barabaraan kanaaf iyyuu nadheen achi jiraachuudha kan leenca sana ajjeese jechaadha dura akkasi aadaa Oromoo keessaa aartiin jira geerarsi aartiidha walaloonni ijoolleen durbaa yoggaa heerumtu sokkaadhaa fi haa ta'u hawwannaadhaan haa ta'u fuudharratti wanni sirban wanni walaloodhaan dhiyeessan sun hundumtuu aartiidha jechaani nama ta'uun iyyuu aartiidha namuma ta'uun mee of ilaala mee anuma kana dalaala amma waan ani ofitti suut ta'ee jiru kana waaqayyotti na uumeeti silaa hundumti keenya amma uffata ofitti baafnee qullaa deddeebne akka waaqi nu uumetti na aartiin qullaa namaas namaa dhossaa wanni isin argitan nama jettanii ilaaltan kun hundumtisaa aartiidha hunduma caalaa immoo aartiini action gochaadha hamma hin godhinitti aartii miti yoggaa godhan garuu aartii ta'a na waggaa 50-60 ta'u darbe keessatti ijoolleen Oromoo dhiiraa dubartiin jagna meeqatu yeroo amma bara dargii yoo argitan bara duraa sana warri ihaapaa ofii jedhu tokko guyyaa guyyaadhaan waraqata xaafanii baasu warri Mayisoon jedhus guyyaa guyyaadhaan waraqata xaafanii baasu lachan isaanii iyyuu waa'eedhuma Itoophiyaa faarfatu nama Oromoo faarfatu tokko keessatti hin argine biyya kana irratti immoo namni faarfatamuu qabu namni miidhaa guddaan uummanni miidhaa guddaan irra ga'e aadaan isaa akka badu seenaan isaa akka badu afaanni isaa akka badu tarrabbaa dhukkisuun isaa akka badu dhawaa dhibaayyuun isaa akka badu buusaa gonofaan isaa akka badu akka uummataatti akka baduuf Itoophiyaan kan itti duulte Oromoodha kana quba qabaachuu qabu aartiin immoo aartii Oromoo hoggaa jennu miidhaa Oromoo irra ga'e kanas
ittiin mul'isuudhaafi jenne. Kana keessaa namichi inni duraa kophaasaa miti beekaa Alii Birraa waanan har'a faarfachuuf deemuu fi kophaasaan turre. Leenca akka Abubakar Muusaa fa'itu wajjin ture. Warraan maqaa lakkaa'ee hin qaqqabne meeqatu keessa ture. Isaan duras immoo Fidaluma Oromoo iyyuu warra uume keessaa warra Sheek Bakrii Saphaloo fa'itu keessa ture. Karaa Harargee kana wal'aansoon godhame xinnoo miti. Warri seenaa biyya kanaa beeytanii waan Harargee irra ga'ee waan calanqootti ta'ee kana hundumaa warri mana tamaariitti baratan nama tokko dhageessaniidha. Seenaa Itoophiyaa keessaa seenaan Oromoo hin jiru. Yoo jiraates soba. Oromoonni Madagaskaarii dhufee waggaa 16ffaatti dhufee kun hundumti isaa ani waan hamma har'aatti Itoophiyaan waa'ee Oromoo katabde fidalli ani hin dubbisin hin jiru. Yoo beekumsa barbaadan sobas haa ta'u isa soba katabames dubbisuu, isa dhugaa katabames dubbisuu, dhugaaf soba addaan baasanii beekuu, Oromoo ijaaruu, maaliifi Oromoon nama hundaa caala jechuudhaaf otoo hin taane nama hundaa kan ittiin caalu dhugaadha qaba. Yoo hin sirbita ta'es dhugaa kana wajjin dhaabbadhu. Yoo hin barsiifta ta'es dhugaa kana wajjin dhaabbadhu. Yoo hin sagadda ta'es dhugaa kana wajjin dhaabbadhu. Yoo hin nagadda ta'es ilaan dhaabbattu maalan sii godha. Durii miti hammuma danda'u yaada naa caqasaa. Mee takkan si faarfadha reefti faarsin jaalladha gargaara dargaggoota barsiisaa wallaalota. Siinoo sin jaalladha baay'een si faarfadha mee takka geerure yoon geerare maal qaba teessa koo didaa qaba. Gudar gubbaan lafaare dubartummaan fafaare yoo dhirri dhatee ka'ee tanattee lattafaare. Jedheen itti joore kan afoon maddiina qoore kan mee takka raajii raaja tunkuroon buqqee raaja. Farsoon dinnichaa raaja laftoo ka'een ijaajjuu kan Oromiyaa raaja. Tattamtaane taanure ijoolleen kan baaneetti baanure telaameeti ijoollishe tattamtaane taanure. Ababbuu koo baajii koo Oromoo koo baajii koo asitti odeessu raajii koo dhumne kana kan barreen fidne kana. Attamtaane taanare ijoolleen teessaanitti baanare bara baraan joorashen nama gaddisiisoo. Maaloo ijoollee ka'an jajjabaadhaa emeekan jajjabaadhaa qeerroo jajjabaadhaa saba koo. Kan yaaddutti akka baanuuf kan jammarra akka finnuuf etaameeti ijoollishen tattamta godhinaan jettu. Ababbuu koo baajii koo sitti odeessu raajii koo. Tababbuu mataa irra mucaan kee bukkoo jirti bukkoo biqilan qabnee garattuu baatuun bar harkaa badee dhiifama naa godhaa.